Namni tokko yoo si jaalate fakkeenyaaf ati haala kamiin jaalala san deebistaaf? Fakkeenyaaf moo akkam gaafa akkasii kana gaafate? Fakkeenyaaf moo maal taate? Fakkeenyaaf deebisa akkamii kennitaaf Yoon jaalladhe jedhaan kan maaf hin jira. Uftuura jengee jira yoon immoo jaalladhe sin jaalladhe jedhaarree akkasuma utuu nama fakkeenyaaf si jaalladhe sin jedhe naa deebis taate yoo jaalladhe fee qabaatte hin qabu jetta yookaan immoo nan qabaa jetta yookaan immoo sin jaalladhe hin deemetta. Ala kan cikichi hin jirtu warsa uftuu biroo takka sin jirtu yoo nama si jaalatu jaalladhe immoo jaalladhe walitti namni jaalladhe yookaan nama jaalladhe si jaalladhe jedhaan wallaa yoon jaalladhe maaf hin jira. Amma deeggarra faranjii wayii jaalladhe jechuudha. Egaa si jaalladheetti naan si jaalladhaan jette siin isaan qalbii dhabdile. Garuu siin dhugaa goote amma jechuudha. Garuu qalbii dhabe. Akkuma sana walla gaafamni fadhii beekan walla anatu dhagee falliidhaanii nama wayiiti. Si jaalladhe dee faranjii wayiiti. Qeshinaan jette. Ani isaanii fataa gochuudhaadhe wanta hin godhin hin jiru walla. Isiin immoo dhugaa seete amma jechuudha. Ani isaan yoo afaan beeku bakka qalbii dhumamanii. Ati amma iyyuu jaalladhe qalbii. Iyyuu nama faate miidiyaa har'aa fa'i jaallattee. Jettaan moo firaankii wayiiti. yoo si jaalate fakkeenyaaf deebisaan ati naa kennitu deebisaa akkamiiti? Maal jechuu barbaadde? Yoo si jaalate ati amma fakkeenyaaf jaalala yoo hin qabdu taatee nama tokko jaallatte fakkeenya yoo ta'e yookiin immoo sun dhugaa taatee qoftumaan jaallatte qoftu kun yoo dhimma jaalalaa jiraatte si jaallatte yoo dhimma jaalalaa qaban sin jaallatte sin jetti waan kun barbaadde fakkeenya yoo ta'e akka mataa kootiitti immoo yoo ta'e kan namaa nagasuuf mataa kootiitti namni tokko yoo jaallatte yoo dhugaa ta'e yoo an jaallatte si jaallatte jira yoo immoo soba ta'e anillee sobumaan bakka firaankii wayii midhaan yoo ta'e si jaallatte wajjin yeroo qoosaan lafaa jechuudha. Kan birii jechuun nama si jaalate tokko wanni jechuudha. Sagantaa jaalalaa yoo jiraate qofa deebistaa. Namni tokko gaafa wanti sammuun isaa waan tokko irra jiru waan karooressa sanarraa hin fineedha malee hin deemu. Walirraa hin deemure. Jechuun ati fakkeenya nama tokko jechuun yoo si jaalate ati nama sana yookaan itti dhiyaattee baruudhaaf yookaan carraa kennuudhaaf yaaltu. Allah nama jaalate. Bifa manni naa godhee wallaahi umurii koo nama illee jaalate namni illee miti nama jaalate illee miti nama jaalate illee miti yookaan jaalate illee ta'uu danda'a naaf hin galu duuba nama jaalate illee miti soba isa wala hashuu masala yoo taate malee nama akkasitti illee akka kennee beeku miti hin beeku nama waa'ee jaalala beeku namni fakkaadhamu. Jechuun yaa namni hunduu biraa. Harka dhiqadhaa buddeena nyaataniidha hin jedhu komanti. Dhiira jedhee rakkanne wallaahi isin wajjini fayyaa tokko bootaan taa'u itti qulqulleeffamuu jira. Fataan adeedha. Ayyaanni kan buddeena nu kenna. Ayyaan galii kanama akkana tas dhiyaattee hin taa'in. Yaa wallaahi iddoo ta'an taa'us tirisaa jira sanumaa fi. Dhiisii kana hin ciniinne. Maali? Dhiisii kana gaafanii qabu kana gabbaasa. Maaliif ati maali? Yaada jikkoodha. Faaraa hiisee taanii. Annaa gabbaan kumuna. Galatoomshi. Ati maal taate iyyuu haadha sammuun keessatti miidhamuu guyyaa sadii tiktokii wajjin hin teenyettu guyyaa deggaddaa reefu walbararuu sana foolii goone bakka fataatti sirbitan addammoo akka nama miira jedha akka nama yookaan nama wayii eenyuun biraa buutee dhufte. Sorry faatee wayii gaarii hin teenyette bookka miira sagaltee afurtu duu. Fataa furaadhi malee. Namni kuuftu bira gaafa kolfee dhabatee waan baadillee hin teenyedha malee wallaahi nu bira zanaa bichaa jirti. Ni beestaa nama zanaa bichaan bira jiru akka ta'e. Yaa Allah maal jechuudha ati maal taate hadda? Maal taate nagaami? Maal ta'e nagaadha? Ta'i maali? Maal akkasii qabdu inni yoo dhiqa hinaaf ta'e kan kaachuu dhiisi fidii kaaddu yoo qaban yoo dhabde immoo dhiisi. Yookiin immoo dhiisi bakka akkasumatti bareedaa dhiisi.
में सिंजर है कमेंट क्या बात है रे डिबसे डराले ने कमेंट ना मान डिबसे वल्ला मुझे अन्नू उठता है मान सिंita Mas masih tay muslim jangan jadi aku ini masih tay gas itu kesentuh tap goda gas tapi le milena galu kabla kali satti wadah chala tap goda ke tariyo number mana sa barali mana bahasa video nama gak isiko play ko gaya tu ada video tu sini salah sisu oh ya video ka youtuber rasi isu magas aka commenting garu na jara aja hame na mawai youtube de terus video nama gak isiko ida kaya shoot coba cali terima kasih कैसे आदमी में ऐसा यानी कैसे आपको खुलने की बताइए